Gurguddoon Ameerikaa deemuuf qophaa'aatiin jira. Wanti amma argaa jirtan kun maqaan isaa maal jedhama yookaan isin maal akkamitti hojjettanii tariitiin mootu kanatu irra mi'aayaa moo harkaan godhan santu irra mi'aayaa lakkoofsa tokko barreessa warri isa kan hojjettanii beektanii maqaa isaallee haa barreessa. Egaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kee jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii. Alaamanni saalam nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtan fayyaadha nageenyi badhaadha isiniin jedha. Itti aansuun immoo har'aan tana deebi'ee isinii dhufeetiin jira. Egaa maaliif dhuftee hojjettan viidiyoo samuudhaan isinii gadhiisaa ture. Akkuma kanaan dura gadhiisaa turetti viidiyoon kun isa dhumaati yookaan kutaa isa dhumaati jechuudha. Egaa maaliif akkas isiniin jedhee isumni kiyya kan dhufe ji'a tokkoof ture garummootu haalli tokko waan dirqamatti ta'eef gara torbaan lamaatti deebise torbaan lama fixatee garas deebi'utti jira. Egaa akkamitti akka geggeessinu akkamitti akka deemu maal faana akka deematu agarummaatti ilaalaa isiniin jedha. Lakkoofsa bakka saanduqa koomentiitti immoo koomenti barreessaa yaada keessanillee barreessaa qeeqallee yoo qabaattan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo tanaan dura isinii gadhiise keessatti akkuma dura isinii gadhiisetti amma kutaa isa dhumaati jechuudha. Kutaa baay'ee nuraamne natti hin tolle. Kanaaf ammaan tana bakka maraa ga'ee asii Adaamallee ga'ee Asallaallee ga'ee achumaan immootu egaa baadiyyaa Asallaa jalatti kan argamtu ganda bushee jannabaa ka jedhullee ga'ee maatii mara dubbisee firaaf haalii hunda dubbisee amma gara isa xumuraatti gara biyyatti deebi'uu jechuudha. Egaa torbaan lama qofa waan ta'eef waa baay'eellee onni hin jenne biyya keessallee baay'ee hin deddeemne ittiin tolle jechuudha. Sa'aatiin yeroon irraa gabaabse torbaan lamatti as deebise saniif osoo baay'eellee hin turin gara biyya sanii deebi'ee isiniin jedha hordoftoota kiyya maaliin akka deebi'u mi'aan gadhumaatti ilaala. Akkasumallee mootu warroonni mootu as dhiyeenya kana viidiyoo kana kan irra deebi'ee isinitti agarsiisaa jiru viidiyoo dheengadda gadhiisu tokko sirriin taanee haqee jira. Saniif kutaa kana of keessaa qaba waan ta'eef asumaan akka daawwattan barbaadeetii kan ammatti makee akkuma argaa jirtan kan kuni Asallaadha mana haadhatiyya jechuudha. Egaa viidiyoo kana saniif irra deebi'ee gadhiisaa jira dhiifama isiniin jedha. Muluu osoo hin ta'in dikkoo itti dabalee akkuma amma gammaa argitan kana jechuudha. Kaduraa sun Asallaa ta'ee mana haadhatiyyaati ka amma kun immoo mana haadhatiyyaatti dabarsinee isiniin jedha. Hanga ammaa ka alaaltan kun kutaa dura gadhiise keessa ni jira ture garuu viidiyoo san rakkoo godhatee waan haqeefu amma irra deebi'ee isinii gadhiisutti jira. Itti aansee mootu ammaan tana inni deemuuf jira waan ta'eef maaliin akka deematu egaa biddeena dirqooshanii barbaada. Akkuma argitan kana biddeena kana ganama bukeessitumaan gara galgalaatti tolchee keessa osoo hin buliin jechuudha. Maaliif jennaan dirqoosha yookaan firfiriif barbaada waan ta'eef yoo akka biddeenatti oolchinee bulchinee goonu ta'ee gubuu ni mala sanumarraa kan ka'e ganama bukaa'ee galgala kan tolfame jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun ganama. Egaa kanatti osoo oolchinee hin bulchiin fakkeenyaaf amma galgala bukeessee ganama yeroo tolche akkuma tolchisaniin aduutti afa jechuudha. Aduu ganamaatitti adaamanii beektanii hedduu takka ho'a. Sa'aatii muraasa keessatti goggoga waan ta'eef rakkoota kan qabu guyyaan takka baqiidha jechuudha yookaan gahaadha. Haala kanaan biddeena egaa tolcheen booda kunuu afee jira waan qulqulluu jala minxaafee gubbarraan immoo sufraa afee jira. Egas booda egaa tolcheen booda asirratti afaaf jechuudha. Biddeena xaafii diimanaan jedhee isatu bareeda jedheera. Akkasumallee mootu yeroo baay'ee nuti yeroo fayyadamnu xaafii adii filanna malee fayyummaa keenyaaf akkasumas faayidaa guddaa kan nuuf qabu jajjabinaaf ayiranii kan of keessaa qabu xaafii diimaadha. Kanaaf bareeda jechuudha. Innillee garuu xaafii diimaa kanaaf qopheessinaan jedhe guddaa miti waanuma diqqoo maaliifi namni marti waan kennaa kennuuf kiiloo jalaa ba'ata. Kanaaf waan goma diqqoo takka tolchee goggoosaaf jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan maashaallah biddeenni kana fakkaata. Egaa kanatti tolchameen booda kunuu afeefii jira. Biddeenuma muraasa kiiloo 4-5 takka kiiloo 5-6 yoo baate akkasii haala kanaan godhee afee jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti kun diimaadha boodarraan immoo diqqollee adillee itti dabala. Egaa kanatti waan qulqulluu irratti afeen booda egaa inni goggogee ni sansama yookaan ni ashagama jechuudha.
Kana akkas isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtan immoo haala kanaan biddeena barbaadan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa yoo namni achi as dhufu jiraate itti isinii kennina rakkoon takka hin jiru isiniin jedha hundi keessaniinu. Itti aansee mootu qamashaa deematuuni ani fi kiyyaa'e qamashallee akka deematuuniif barbaade maaliif dhadhaa waan garaagaraa bassoo kanaan daanin deemata waan ta'eef qamashallee yeroo takka takka ciree fi dalagasuu ni danda'a jechuudha haaluma kanaan. Namatu na gargaaree kuma argaa jirtan kana qamashaa kanallee haala kanaan dafnee nama lama sadiin hojjechuutti jirra namni tokko nooraa buutti jira dhiqeesse akkana isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana isallee hanga takka godhee fi eega goggoseen booda innillee ni ashagama jechuudha akkuma argaa jirtan kana maashaallah tabarakallah haala bareeda ta'een jalqaba waan irratti hojjennu san qulqulleessuu qabna. Akkuma isinitti mul'atu kana umbarii kanarra kaa'anneetiin kan godhuutti jirru. Egaa hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedhee inni kunis egaa godhamee adurra afamee goggoffameen booda ashagamee yookaan saamsamee meeshaalee makaawwan wajjin deematuu ni danda'a jechuudha. Dhuma salphaa ta'eeni. Nama biyya hambaa turee dhufe kana egaa waan hunduu itti babbareeda jechuudha wanti biyya keessa. Sanumaaf kanallee yeroo barumsa barataa turetti yookaan arruusta fa'aa godhataa ture ni beeka waan ta'eef sanuma saniif achuma na yaadatu jedhee yeroo sanillee kanas hojjechuufitti jira jechuudha. Haaluma kanaan hunda isaatu eega gooneen booda hini afnaa akkuma argaa jirtan kana iddoo keessatti waan qulqulluu irratti afnee haala haga inni goguu jechuudha. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo hanga ammaa gad isiniin dhiise jalatti yaada naa barreessuu keessaniif akkasumas viidiyoo kiyya daawwattanii laayikii godhuu keessaniif warroonni sheerii gootanii sadii tokko galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni mootu hanga ammaa channel kiyyaa faaraa taatan illee jiraattan subscribe gochuudha maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo durumarraayyuu maatii kiyya taatan baga nagaan eeddanii isiniin jedha hunda keessaniyyuu isin jaaladha isin kabaja akkasumas viidiyoo garaagaraallee gad isinii dhiisutti jira viidiyoo yeroo baay'ee viidiyoo qulqullina san baay'ee dafee gadhiisaan jiru maaliif uummanni keenya laalu garuu waan barumsa qabu waan isin fayyadu wantoota akkasiisan yeroo gad isinii dhiisu ilaalaa namni immoo sheer gochuu dandeettan sheer godhaa laayik illee godhaa yaada keessanillee barreessaa bayaa. Akkasumallee odeeffannoo biyya keessaa warroonni na gaafataa jirtanii warroonni immoo irra deddeebitanii eessa jirtanaan jedhutti jirtan akkasumallee meeshaa garaagaraa nuuf bitii kaa'ee jechaa jirtanii uffata aadaa afaan amanaa ajajjitu jira. Egaan akkuma viidiyoo tanaan dura isinitti himetti Adaamaa jira magaalaa Adaamaa keessa kan hin jiru isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni immoo uffata aadaa na ajajjaa jirtan inshaallah gaaf tokko viidiyoo achi dhaqee viidiyoo isin waraabee gatii isaa waa hunda isaa isinitti agarsiise akkasitti yeroo ajaji keessan fuudhanatti tola akkanuma lafaa ka'ee qarshii agana uffanni kun qarshii agana jedhamni qonetti ulfaata kanaaf maal godha achi dhaqee kallattiimaan uffata sanniin waraabee gatii isaa beekee isinii gadhiise egaa isa argitaniin booda isin immoo kana barbaada jettanii ajajatuu dandeettanii yoo sana haala salphaa ta'een isiniif kenna jechuudha ajajaan kan bitamurra kan ajajaan hojjetamutu caala jechuudha uffanni kanaaf haala saniin kan isinii mijeessu ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba osoo gatii isaan beenne kun meeqa isinan jettan hagana isiniin jechuun hin barbaadu maaliif jennaan gabaan biyya keenya torbaan irraa jijjiirama haala tokkoon wanti turu hin jiru keessattuu bara kana wanti hadha gatii haganaatiin argite boru gatii saniin hin argitu kanaaf sanumaaf cacallise isiniin jedha dhiifama naa godha warroonni gaaffisan na gaafattan gara keessaatiin jechuudha akka hubattan abdiin qaba. Egaa kana isiniin jedha hordoftoota kiyya kun haala kanaan goone geessutti jirra saniin gara kaan hin afnaa saniin booda eega gogeen booda wantoota deematuun hunda bakka tokkotti ashagnee kan yeroo geggeessinu isiniif argisiisu ta'a jechuudha. Egaa bilbilli xiyyaa akka tasaa ta'ee chaarjii fixatutti jirti osoo waraabaa jiru dhiifama. Haala kanaan kun afnee jirra erga gogeen booda haaluma salphaa ta'een inni ishee ashagna jechuudha. Egaa warroonni barbaadanillee bakka saanduqa koomentiitti barreessuu dandeettanii waan kana namni barbaadan namni biyya alaa jirtanii akkana isiniin jedha. Itti aansuun immoo viidiyoo kana jalatti warroonni immoo viidiyoo tanaan dura hin laalle
duuba deebi'aa viidiyoo kiyya kan gammaa gadhiise kutaa kanneen kutaa sadiin takka gadhiise duuba deebi'aa ilaalaa isiniin jedha. Egaa akkas gooneen booda biddeenni afne sun kunoo haala kana goggogee jira akkuma argaa jirtanii adilleetti dabalee ture. Kunoo kana fakkaataa isiniin jedha soon takkan ta'in goggogee kan ammoo diqqoo harkumaan caccabsineetiin ashagna yookaan saamsina san booda ashagama jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana goggogeera. Ni mul'ata jedheeti yaada. Kun akkuma argaa jirtan kana gogee jira jechuudha. Harkumaan yeroo akkana goggoone haala salphaa ta'een buututa saniin booda saamsuu qofa ashaguu qofa saniin booda fuudheetiin deemachuun qofatu hafee isiniin jedha. Egaa like godhaa share godhaa yaada keessanillee barreessaa hangarumaatti daawwadhaa.